Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguu uummataa nageenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha. Waxabajjii 3 huduu guyyaa irratti qindeeffanii kan isin biraan geenyu taati jalqaba irratti hanga footootu. Waraanni bilisummaa Oromoo gura geejjibaa filannoo gufachiisuuf labsuu hime kaase jedhee. USA'n buufata viizaa Afrikaa hedduu cuftee kan Finfinnee garuu itti fufa. USA'n misaayil pilaastikii fi diroonii Iraan hedduu kuffisuu ibsite. Raashiyaan meeshaa farra diroonii haaraa Yoolkaa jedhamu dirree waraanaa irratti bobbaasuun ishii gabaafame. Naatoon balaan diroonii erga Roomaaniyaa keessatti mudatee booda Awurooppaa baatti argamuun waraana guddisuufi. Waqtiin dambalii gunguma uummataa irraa huduu isinitti kan isin waliin turu hanga daawulaa buutii amma oduu bal'inaan. Oboon gura geejjibaa filannoo gufachiisuuf labsuu hime kaase jedhee. Waraanni bilisummaa Oromoo abaaboo oboon gura geejjibaa fi daldalaa tibbana labsee ture kaase jedheera. Waraanni bilisummaa Oromoo abaaboo oboon gura geejjibaa fi daldala tibbana labsee ture kaase jedhee. Gareen hidhatee Oromiyaa keessa socho'u kun filannoo waliigalaa Itoophiyaa wiixata darbe gaggeeffame gufachiisuuf jecha Oromiyaa keessatti tajaajilli geejjibaa akka hin jiraanne guyyoota 6 gaggeessuu isaa eere. Filannoo marsaa 7ffaa Itoophiyaan gaggeessite irratti uummanni miliyoona 40 ol sagalee kennuun xumuramu boordiin filannoo Itoophiyaa beeksise. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa addee Melaat Warquu buufataalee filannoo tokko keessatti rakkoo nageenyaa mudateen sagalee kennuun jalqabee kan adda jette jiraachuu himanii. Buufataalee filannoo Makkoosaatti rakkoon nageenyaa waan jiruuf sagalee kennuu itti fufuu hin dandeenye. Biiloon Oppaas akkasuma yoo ta'u garuu boordichi boru haala mijeessee sagalee akka kennan gochuuf murteesseera jedhee. Abbaa Oboon ibsa waxabajjii 2026 baasiin guri gaggeeffamaa ture kaayyoo isaa guutummaatti galmaan ga'uu fi xumuramuu ibseera. Garichi caamsaa 29/2026 ibsa baasee tureen guyyaa sanarraa eegalee geejjibnii fi sochiin gosa kamuu torban tokkoof dhorgamuu kan labse ture. Wayita uggura kaa'ame kanattis konkolaataan kamuu akkasumas sochiin daldalaa kamuu akka dhorgamu ibse. Kanneen sochii gargaarsa namoomaa hojjetanii fi ambulaansiiwwan namoota dhukkubsatan deddeebisan irraa kan hafe kanneen biroo socho'uu akka hin dandeenye fi kanneen dhorgaa kan darban irratti tarkaanfiin akka fudhatamu doorsisee ture. Kana malees dippiloomaatonni magaalaa guddoo biyyattii keessa jiran wayita uggura kana keessa imala gara Oromiyaatti taasisan kamuu akka haqan jechuun ibsuun isaa ni yaadatama. Akka ibsa obootti kaayyoon ugguraa kanaatti diraamaan maqaa filannootiin hojjetamu akka gufatu gochuudha. Filannoon fakkeessaa fi raawwatamuuf dursa xumuramee gufachiisuuf Oromiyaan bakka hedduutti harka mootummaa akka hin jirre mul'isuun kaayyoo uggura kanaati jedhe ibsi kuni. Kaayyoon kun lamaanuu guutummaatti milkaa'eera jedhe. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga bashaashaatti sagalee isaanii kennanii booda hirmaannaan uummanni filannoo kana irratti agarsiisaa jiru dinqisiifachuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Adeemsa dimokiraasii biyyattiin ijaaraa jirtu gufachiisuuf yaaliin garaagaraa taasifamus uummanni Itoophiyaa hololaaf osoo gurra hin kennin sagalee isaa kennaa jira jedhanii. Muummee ministeera Abiy Ahmed filannoo baranaa kun akka karoora warra seenaa kennatti diinota Itoophiyaa bitamtoota isaaniif nagaan hin gaggeeffamu ture jechuun kutannoon uummata Itoophiyaa agarsiisan milkaa'aa jiraachuus himanii. Muummichi ministeeraa Abiy warra seenaa keessatti diina Itoophiyaa jedhanii fi isaanis akka bitamanitti kaasan adda baasanii maqaa hin dhoofne. Abaaboo mootummaan biyya bulchaa jiru filannoo dhugaa hin taane gaggeessuun fudhatama siyaasaa argachuuf yaalii taasisaa jira jechuun himate. Uggurri kaa'ame garuu mootummaa irratti dhiibbaa barbaadame uumeera jechuun roobii waxabajjii 3/2026 ganamarraa eegalee uggura kana kaasuu murteessuu isaa beeksise. Mootummaan Itoophiyaa yeroo uggurri kun labsamus ta'ee kaafamu irratti hanga gabaasuun qophaa'etti ibsa kenne hin qabu. Haa ta'u malee filannoo gufachiisuuf dhaadachuu hidhattootaa hordofee filannoo irratti rakkoon nageenyaa akka hin mudanne qophii gahaa taasisuu isaa humni waraanaa ibse. Filannoo waliigalaa marsaa 7ffaan karaa nagaan akka milkaa'uuf raayyaa ittisaa fi qaamoleen nageenyaa federaalaa kaan waliin qindoominaa fi kutannoon hojjechuu isaanii Komishinii Poolisii Oromiyaa ibsee ture. Boordiin filannoo biyyaalessaa gamisaatiin naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti buufataaleen filannoo yaaddoo nageenyaa osoo hin banamin hafanii fi kanneen filannoon jalqabee adda jette akka jiru ibseera. Oromiyaa bakka garaagaraatti walitti bu'iinsi taasifame suuraa fi viidiyoowwan adda addaa miidiyaa hawaasaa irratti kan qoodamaa jiru yoo ta'u rakkoo nageenyaa uumame jedhamu kana ilaalchisee gama mootummaatiin wanti jedhame hin jiru. USA'n buufata viizaa Afrikaa hedduu cuftee kan Finfinnee garuu itti fufa. Ameerikaan lakkoofsa embaasiiwwan viizaan itti kennamu Afrikaa keessaa qabdu gara 20tti akka gadi xiqqeessitu ibsite.
Ameerikaan lakkoofsa imbaasiiwwan fiizaan itti kennamu Afrikaa keessaa qabdu gara 20 akka gadi xiqqeessitu ibsite. Imbaasii Finfinnee jiru garuu wiirtuuwwan fiizaan itti kennaman keessaa tokko ta'ee itti fufa. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa lammiilee biyya alaa fiizaa gaafatan kan itti keessummeessu lakkoofsa imbaasii fi qunsilaa akka gadi xiqqeessu ibsuun wiirtuuwwan tajaajilli fiizaa itti kennaman bakkeewwan muraasa qofatti akka kennamu murteessuu isaa Associated Press gabaase. Akka gabaasa kanaatti Ameerikaan imbaasiiwwanii fi qunsilawwan tajaajilli fiizaa itti kennamu 50 ta'an Afrikaa keessaa kan qabdu yoo ta'u gara 20tti gadi buusuufi. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru imbaasiiwwan 20 tajaajilli fiizaa itti kennaman keessaa tokko. Karoorri lakkoofsa wiirtuuwwan tajaajila fiizaa itti kennamu xiqqeessuun kun karoora bulchiinsa Tiraamp namoota Ameerikaa erga deemanii booda hayyama jireenyaa gaafatan to'achuuf qabu wajjin kan wal simuudha jedhame. Ministeerri dhimma alaa murtee kana torbee darbe kan murteesse yoo ta'u jimaata darbe dippilmaatota Ameerikaaf walgahii karaa bilbilaan godhameen ibsamuu Associated Press maddeen irraa argachuu ibsuun gabaase. Murtee kanaan dura imbaasiiwwan Ameerikaa tajaajilli fiizaa itti kennamu lakkoofsaan gadi xiqqaachuun imbaasiiwwan 20 qofa keessatti taasifama. Associated Press xalayaa keessoo ministeera dhimma alaa USA irraa mirkaneeffadhe jechuun akka gabaasetti imbaasiiwwan USA Finfinnee jiru kanneen tajaajilli fiizaa USA itti kennaman keessaa tokko ta'ee itti fufu. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Jibuutiinis wiirtuu tajaajilli fiizaa USA itti kennaman keessatti argamu. Lammiileen biyyoota Afrikaa USA seenuuf fiizaa gaafatan tajaajilli fiizaa biyya isaaniitti hin kennamu yoo ta'e biyya biraa tajaajilichi itti kennamu irraa gaafachuu akka danda'an ibsa adeemsi haaraan ministeerri dhimma alaa biyyattii baase kuni. Pireezidaant Tiraamp aangootti erga dhufanii as biyyoota Afrikaa garagaraa irraa gura fiizaa kaa'uun alatti lakkoofsi imbaasiiwwan fiizaan itti kennamu akka gadi xiqqaatu gochuun fiizaa Ameerikaa argachuun rakkisaa akka ta'u taasisaa jiru jedhame. USA misaayil pilaastikii fi diroonii Iraan hedduu kuffisuu isii ibsite. Ajajni giddugaleessaa Ameerikaa Seentiikoom ibsa roobii irraa baaseen misaayil pilaastikii fi diroonii Iraan hedduu qolachuu isaa beeksiseera. Ajajni giddugaleessaa Ameerikaa Seentiikoom ibsa roobii irraa baaseen misaayil pilaastikii fi diroonii Iraan hedduu qolachuu isaa beeksise. Itti dabaluudhaanis haleellaan xiyyaaraa of ittisuu odola Iraan Qaashim irratti raawwachuu isaa ibse. Seentiikoom akka jedhetti tarkaanfiin kun weerara Iraan baha giddugaleessaa keessatti wal duraa duubaan raawwatameef deebii ta'uu ibse. Ibsichi Iraan misaayil pilaastikii dachaa ollaa naannoo isii irratti furguggiftee jirti garuu isaan keessaa tokkollee bakka yaadame hin geenne jedhe. Akka ibsa kanaatti misaayilonni Iraan lama Kuweetitti dhukaafaman karaa irratti yookaan kan darba caccaban yoo ta'u misaayilonni 3 Baareen irratti dhukaafaman ammoo battalumatti ittisa qilleensaa Ameerikaaf Baareen kan qabaman ta'uu ibsameera. Xumura irratti ibsichi humnoonni Ameerikaa buufata to'annoo lafaa waraana Iraan odola Qaashim irratti haleellaa ofirraa ittisuu raawwatan jedheera. Raashiyaan meeshaa farra diroonii haaraa Yulkaa jedhamu dirree waraanaa irratti bobbaasuun isii gabaafame. Raashiyaan meeshaa farra diroonii haaraa fi baay'ee sadarkaa ol'aanaa qabu Yulkaa jedhamu fuula Yuukireen irratti fayyadamuu akka jalqabe himame. Waraanni Raashiyaa meeshaa farra diroonii haaraa fi baay'ee sadarkaa ol'aanaa qabu Yulkaa jedhamu fuula Yuukireen irratti fayyadamuu akka jalqabe himame. Miidiyaaleen tokko tokko meeshaa kana meeshaa farra diroonii harkaan qabamu yoo jedhanis gama teekinooloojiitiin meeshaan kun jaamrii elektirooniksii osoo hin taane diroonii farra diroonii ofumaan socho'ee fi namaan dhukaafamuu danda'udha. Meeshaan waraanaa kun kan hojjetu loltuu miilaa yoo ta'u inni meeshaa waraanaa sana akka qawwee harkatti qabatee salphaatti qilleensa irratti dhukaasa. Dirooniin kun erga dhukaafamee booda ofumaan diroonii diinaa kan adda baasu yoo ta'u seensaroota ho'aa fi optikaalaa isaa fayyadamuun kan qajeelfamu yoo ta'u sammuu namtolchee AI'n kan qajeelfamudha. Dirooniin kun fageenya irraa to'achuu osoo hin barbaachisin daandii jijjiiratee diroonii diinaa kan ari'uu fi meeshaan kun ammoo dho'aa tokkollee osoo hin baatin saffisa guddaadhaan deemuun diroonii diinaa balleessuu akka danda'u himama. Dandeettii fi odeeffannoo ajaa'ibsiisaa Yulkaa kun yoo ilaallee ulfaatina kiloogiraama 1.3 qofa waan ta'eef baay'ee salphaa fi qabachuuf salphaadha jedhameera. Saffisa olaanaa sa'aatii tokkotti hanga kiiloomeetira 230 kan qabu yoo ta'u salphaatti diroonii diinaa saffisaa ta'e caalaa fiiguu kan danda'u yoo ta'u fageenya dhukaasa kiiloomeetira 3 hanga 4 qaba jedhame. Kana malees mul'ata AI mataa isaatiin waan qajeelfamuuf dandeettii farra jamming kan meeshaalee quunnamtii elektirooniksii diinaa addaan kutuun jeeqamuu hin dandeenye qaba. Dhimmoon haaraan kun Raashiyaan haleellaa diroonii xixiqqoo dirree waraanaa irratti raawwatamu duubatti deebisuuf akka furmaata baasii xiqqaa fi bu'a qabeessa ta'etti ilaalamaa jira. Gama kaaniin Raashiyaan xiyyaara waraanaa Su-35 Checkmate Prototype hojjechuu eegaluu ibsame. Dhaabbanni xiyyaaraa Yuunaayitid Raashiyaa Piroototaayipii modeela yaaliin sadarkaa tokkoffaa xiyyaara waraanaa dhaloota 5ffaa motora tokko qabu Su-35
cheekmeet irratti hojjechuu jalqabuu isaa beeksiseera. Hojjechiisaa olaanaan koorporeeshinichaa baadikaa gaaffiif deebii dhaabbata oduu biyyattii taasisaniin misoomni xiyyaara waraanaa ammayyaa akkaataa sagantaa qabamee itti fufee jiraachuu mirkaneessaniiru. Sagantaa balallii fi jijjiirama diizaayinii akka maddee waraanaa ibsanitti xiyyaarri waraanaa haaraan kun akka istaandaardii Awurooppaatti bara dhufu balallii yaalii jalqabaa ni taasisa jedhame. Haa ta'u malee maddi olaanaan dhimma waraanaatti dhiyootee Faayitar Boombar xiyyaarri oomishaadhumaa kun diizaayinii mook-aap jalqabaa agarsiisa uummataa bara 2021 irratti agarsiifame irraa xiqqoo adda ta'ee fi fooyya'aa kan ta'e qabaachuu akka danda'u yaada dhiyeesseera. Abdii gara fuulduraa fi kallattii gabaa SU 75 cheekmeet jalqaba irratti adda durummaan alergiidhaaf kan qophaa'e yoo ta'u amma garuu tooftaa kan jijjiiramuu akka danda'u mallattoon mul'ataa jira. Humni Aerospees Raashiyaa illee xiyyaara loltoota shanaffaa salphaa baay'ee hojjechuu akka danda'u yaada akka jiru himame. Kana malees hanga ammaatti wanti ifatti mirkanaa'ee jiraachuu baatus maqaan xiyyaarichaa amma cheekmeet jedhamu gara fuulduraatti jijjiiramuu akka danda'u agarsiiftuun ni mul'ata. Naatoon balaan diroonii erga Roomaaniyaa keessatti mudatee booda Awurooppaa bahaatti argamuun waraana guddisuu fi dhaabbanni waliigaltee Atlaantikii kaabaa naatoon humna waraanaa dabalataa daangaa biyyoota miseensa isaa baha Awurooppaatti bobbaasuuf karoorfachuu isaa beeksise. Dhaabbanni waliigaltee Atlaantikii kaabaa naatoon humna waraanaa dabalataa daangaa biyyoota miseensa isaa baha Awurooppaatti bobbaasuuf karoorfachuu isaa beeksise. Akka dura ta'an koree waraanaa naatoo Admiraal Xaaliyaan Joosef Kaaboo Diraagoon jedhanitti tarkaanfii kun gama baha gamtichaan daran cimsuu fi haleellaa dhufuu malu ofirraa ittisuuf kan kaayeffatedha. Balaan dirooniin dhiyeenya kana naannoo daangaa Yuukireen Roomaaniyaa keessatti mudate haala nageenyaa irratti yaaddoo uume. Nageenya naannoo qilleensa biyyoota miseensa naatoo mirkaneessuu fi gaachan ittisa gamtichaa baha Awurooppaa keessatti cimsuudha. Admiraal Joosef Kaaboo Diraagoo gamtaan kun balaa tasaa kamiifuu deebii kennuuf qophii ta'uu cimsanii dubbataniiru. Sababa waraana Raashiyaa fi Yuukireen baha Awurooppaatti sarbamiinsa naannoo qilleensaaf balaan nageenyaa mudate naatoon naannoo isaa daran babal'isuu fi qophii waraanaa isaa akka dabalu dirqisiisaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.